بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبدكتوتا والدكتور الميديا بركاتي بيجي شيخ ناصر. حياكم الله. الراء من الشيخ ناصر التي والأدريه قاف الديبي تكو بوني نصيحة لي ولي تبرسنا جميع جراه. بارك الله فيكم ولي تراتي قرقع في تكلمتم عن دبافنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. جمال أوف جابسي كرورا رابسي بالكسي وانا الرهجو يروتين كنين هروما وجادوتي تموري هركا روسي كايوسي درا دفي بالكسي قاعدين كنا درادا gammachuu fi waan addaa waan gaggaarii bareedaa karaa baha biyya keenya kana argamu irratti gaafanna jennee irraa mana keessan dhufne. Innis maal jettanii sheekoliin keenya wal kabajuudhaan wal guddisuudhaan waan gurguddaa silaa qaata hojjetamuudhaan malu har'aa waan gurguddaa biyya keessatti kennuudhaan nu gammachiisanii hawaasa Itoophiyaa keessa jiru biyya alaa jiru uummata musliimaa gammachiisanii fakkeenyaaf kan akka Sheekh Jamaal Aliidhaa, Sheekh keenya Sheekh Muusaa Su'alaatiif makiinaa bituudhaan, Sheekh Ahmad Watariif makiinaa bituudhaan waan gurguddaa hojjetanii nu gammachiisanii waan silaa uummanni islaamaa duraan itti deemee waan kana hojjetu har'a gammachuu addaa uummata keessa facaasanii qalbiin keenya aara galfatee rafnee bullee aara galfannee jirra. Gammachuun kun mee akkamitti sitti dhagahama? بسم الله الرحمن الرحيم. حواس خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلسي كينيا غافي بريدا غافته غافي سمونا ما هندات بريدو غافي غافتموني في غافتشون اللي بريدو غافته حقيقاتي غمچو اما كرا بها كنا اولدي ماجرو كرا اررغي بها اروا علماء خينيا كنا را اولو دي ماجرو اتما دوران غمچو الراقمنو اما غمچو درنتو نتي دغامه يرو شيخوتي خينيا علماء خينيا ايجابيه ilmaan ijoollee yeroo ammaa lafaa ka'anii rabbiin waa isaanii sirreessee galata ulamaan biraa qabu jazaa ulamaan biraa qabu hubatanii akkasitti ulamoota keenya biyya keessas ta'anii biyya alaas ta'anii sheeka keenya Sheek Muusaa Su'aalaa nu gammachiisanii sheeka keenya abbaa keenya Sheek Ahmad Watar nu gammachiisan kana hedduu gammachuu guddoon nu dhagahame. haa ta'u gammachuu kanarraa namuu akka qabaa akkatti galateeffamuu qabaa akka duraatti hawaasa keenya guutuutu galateeffannuu obboleessa kiyya Jamaal Aliyyi yookaan Ustaaz Jamaal Aliyyi hedduu akka koottis akka hawaasa tokkoottis hedduun si galateeffadha. Rabbiin si haa galateeffatu. Waan ilmi namaa itti dammaquu hin dandeenyetti dammaqxee gocha ijoolleen biyya adda addaarraa Sheek Muusaa Su'aalaatiin iyyatan san gargaarsa rabbiiti eeganaa Juneed sababaa ta'ee fiduudhaan biyya kanatti as baasuudhaan ati hawaasa kee ulamaa garii ijaartee dhaqxee sheeka keenya abbaa keenya Sheek Muusaa Su'aalaatti sarakkabdee gaafa qulfii isaanis sarakkabdu san sheekni yaa Jamaal makiinaa kana hin yaabbadhu maal jedheen utuu sheekni kiyya Sheek Ahmad Watar lafa deemanuu ammaal jedheen gammachuutti makiinaa tolbaa gaafa isaan jedhan san abbaa kiyya abshira yaabbadha anati isinii jira eega rabbiiti yeroo gabaabaatti sheeka kiyya abbaa kiyya Sheek Ahmad Watar ni gammachiifna goddanyoo koko wajjii wal ijaareen isaan gammachiisaa yaabbadha jettee qaxaroo gootee odoo qaxaroo yeroo dheeraan lakkoofsisiin sheeka keenya Sheek Ahmad Watar abbaa nama hundaa muftii Itoophiyaa ka addunyaan tun hunduu sammuu addunyaa kana keessa jiran makiinaa kana fakkaatu goddanyoota kee waliin guruppii kee waliin bifa bareedaa kanaan waan haarawa ati rabbi bakka na si garsiisee yaada bareedduu kana ijoollummaa tanaan rabbi si keessa kaa'ee hojii kana hojjechuuf galatoomi guruppiin kee haa galatoomu naa ulfaadhu naa jiraadhu
hojiin kee kun ilma namaatii gorsaa taatu du'aata biyya keessaa rabbi ilmiitti kennee qabeenyatti kenne ka bakka kanatti illee dammaquu dhabe dammaqii taatee hubannoo haa taatu galatoomin siin jedha. tokkoffaa nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam man laa yashkuri innaasa laa yashkurullah namni galata namaan beekne galata rabbiin beeku namni naman galateeffatin galata namaan beeku si galateeffanna sheeka kecha shaaman watarii kana godhuun ulamoota hunda akka waan gootetti ulamaan hedduun sirraa gammade biyya hedduu sirraa gammade gocha kana yoo godhuu mataan keetuu otoo mataa kee ta'uu yoo baate hawaasa ijaarte san situ abbaatti ta'e situ sababaatti ta'e jechuudha. Fayyadde jechuudha. Nabiyyiin keenya akki jedhan ahabbu al-ibaadi ila Allahi anfa'uhum linnaas wa ahabbu al-a'maali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala qalbi akhiik. Tokkoffaa waan qabduun yaada qabduun diin fayyadde yaa qabduun ulamaa fayyadde yaada qabduun qalbii gabroota rabbii gammachiiftee fayyadde ilmiin fayyadaa duniyaan fayyadde yaadaan fayyadde akkuma kana qalbii ulamaa qalbii hawaasaa biyya keessaa biyya alaatti gammachuu natte gooddanyoota kee wajjin naa turi duniyaa tanarraa hojii akkanaa rabbi dawaama si haa godhu tahafellee nama jala deemee hamma rabbi si mijjeesse fuulduratti deemu gooddanyoota kee waliin guruppiin kee sun haa barakatu haa mul'atu haa horuu haa dagaagu warra hojii kee kana takkaan hojjanne immoo rabbi nuuf adammasu warra ulamaa naannoo ofii biyya ofii illee ammammaa ofii jiraachuu malee ofii of fayyaduu malee ulamoota keenya deebi'ee ilaaluuf yeroo dhabe yaa rabbi ija sii kenne kana qalbii sii kenne kana yaada bareedduu sitti kenne kana walumaa galattuu jaraafis nuyiifis rabbi haa kennu warri biyya keessaa warri biyya alaa naa galatooma sheekotii kiyya isin immoo shee Muusaa Su'aalaatiif shaaman wata rabboonni keenya umrii naa dheeradhaa naa dagaagaa naa dardaraa ilmiin keessan gana tokko jedhee isinirraa haa fuudhamu isinirraa haa baratamu isinirraa fuulduratti haa deemamu umrii naa dheeradhaa. Fi lammeessaa kan jiru akka kanatti warri musliimootaadha islaamummaan qalbii keessa gadi bu'ee diini islaamaa akka kanatti bira dhaabbatanii ulamaa bira dhaabbatanii hedduu gargaarutti jiran. Kanaaf warroota sila biizinasatti galee hojii hojjechuudhaaf malu ummanni kan keenya akkamitti dega'ee gargaaree akka biizinasatti galamee akka jamaa aliyyii kun biizinasatti galee hojii gurguddaa hojjete ittiin islaama gargaaru kana warroota sila mallee ittiin seeniin du'aatas ta'ee warroota darasaas ta'ee sheekoliis ta'ee nama islaamummaan isa laalchisu ta'ee biizinasatti galchanii gargaaranii akka jirri hojii akkanaa hojjetanii nigdiitti galanii daldalatti galanii guddatanii biyya guddisan hojjechuudhaaf gaheen ulamaatii fi warroota beektoleetii fi namoota silaa beekumsa obiraa qabnudha maali jettan? Kuni waan bareeda. Islaamummaa wannitti nama ajaju duniyaa hojjechuu akhiraa hojjechuu islaamummaatitti nama ajaja. Kanarratti nasihaan addiinu an nasihaa. Namni rabbiin muuxannoo sii kennee nama dura jirtu ka haasawuu barte ka tokko lama godhuu barte akkatti goote daa'is ta'i naggaadees ta'i akkatti jijjiiramte nama si booda agarsiisuun nasihaa nabi Muhammad dubbatanirraashi. Hojii tokko lama godhuun akkatti tokko kaatee lama taate akka lafaa kaatee gubbaa gorte akka duubaa kaatee fuulduratti buute warra si duubaa ulamoota silaali barattoota lafaa ka'u silaali hawaasa kee kana yaadaanis qabeenyaanis karaa agarsiisuunis ofii guddachuu bichatu hin ta'in nasiyaan islaamummaa hamma dandeessan warreen dura jirtan akka dhaloonni lafaa ka'u kun guddatee diinagdeenis guddatee biizinasaanis guddatee diinii kana akkuma ijoollummaa qabu kanatti qabeenyi diinii kaddama akka namni tokko tokko rabbi ija isaa kennee diinii kaddamuu jammare kana nam tokko irra dhiisuu baannee karaa itti wayitti baanee tarkaanfannee fuulduratti deemnu wal agarsiifnee warri keessaa ijoollummaa qabnu warri fiiguu dandeenyu warri ce'uu dandeenyu warri utaaluu dandeenyu warri lama godhuu dandeenyu ulamoota keenya bakka taa'ee dhokatee jiru ulamoota keenya namni ilaaluu dadhabe makiinaa sitti binnee qabeenya si jirree mana sirraa geeddarree
hammadan deenyetti warreen nu dura deemtan bifa kanatti akka nu jijjiiramtanii akkaataatti liqeeffatanii wayitti galan akkaataatti wal guddisan akkuma daa'in tokko tokko godhaa jiru rabbi umrii isaanii haa dheeressu akkuma naannoo tokko tokko namni tokko tokko naannoo tokko tokko togguu dhalate naannoo saasana akka inni muuxannootti argatu akka inni waa baru akka inni yaada uummatu nasiyaa godhee qabee wallaalus beeksisee jarjarus akka inni obsu godhee of duubatti fuuldura akka inni bu'u godhu kana nasiyaa akka kanaa warreen dura jirtan of duuba laalaa warra diinagdeen duubatti hafes ilaalaa sheekotii duuba jiran kana laalaa du'aata duuba jiru laalaa aalimawwan duuba jiru laalaa naggaadeenis obbicha bichaaf hin socho'ina hawaasni keessan akka itti jijjiiramu godha waan dandeessaniin isin nam tokko yoo jijjiirtan nam tokko yoo degaatan nam tokkoon sun wayyaa'ee nama boodaa yoo dege barakkitti wal guddisan akkasii bara wata'aawanu alal birri wattaqwa wal gargaaruudha kun khayriin itti wanni kun dalagamu sodaa rabbitti nama geessa wal gargaaruudha waan akkanaa man kaana fi haajati akhiihi kaana Allahu fi haajati ومن كان في عون أخيه كان الله في عوني ربي سينو جن هاجراتو والدقاني حملي وليتاني بيا كيسا ددبيني نانو تلنا نسلالي مسجد نانو كينيا لالي شيخوتي نانو كينيا قرآن كراسيس إلالي كإلمي كراسي ساجرو لالي أكمتي كراسي ساجرو مال تقوتي مال ركتني مال تراهدتك جنو وبدوبة ديبيني كيسا ورّي ربي مكينة هركس انكاي ورّي ربي نبنو في يادا سيني كنه أكول إجارة توقتاني أبدوبة ديبينه علماء تكينيس دادبا كينيا جيجيرون سنين جرا نسيا برباچ سبارك الله فيكم